akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan kun inni ramadde sinaa qaqqabu jecha Oromoo viidiyoo biraadhaan gara keessan dhufeera. Oromoo ko kan jedhu chaanaalii kootiif warri haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii warri immoo duruma kaatanii na wajjin jirtan immoo baay'ee galatoomaa waleejjuwaa baay'ee wal barsiisna jennee wanta kana qopheessine wanta ta'eef guddaan isin galateeffadha. Ega Oromoo ko kan jedhu chaanaalii ko like share subscribe gochuun irraanfatina. Subscribe bukkee ishee jirtu mallattoo qaacilitti yoo buutan immoo yeroo hundaa wanti nu hojjedhe akka dafee isin qaqqabu taasisa. Kanaaf ilmaan Oromoo hundumtuu subscribe gochuun irraanfatina. Ega har'a maal hojjedheen isin agarsiisaa yoo jettanii fuulii ma jenna gara biyya keenyaatti fuulii jenna iddoo biraatti maal akka jennu yoo hin beekneyyuu fuulii hojjedheen isin agarsiisaa. Fuulii mi'ooftuu gubbaadhaa wajjiniin akkamitti akka hojjedhee isinitti agarsiisu yookaan hanqaaquu yookaan puuphaa killee akkuma biyya garaagaraatti wantoota kana wajjiniin hojjedhee isin agarsiisa. Ega gara hojii isaatiitti dhufneerra jalqabatti maaltu nu barbaachisa fuulii hojjechuu fi baaqilaa jechaadha. Baaqilaa asii hanqaniin argadhe kan akkasitti intinii ta'ee jirudha. Kanan xiqqoo si abidda irratti affeela jechaadha. Lammaffaarratti shunkurtiin na barbaachisa. Qaariyaan ba'uu jala gara boodaatti babbaqasseetti naquuf na barbaachisa. Qullubbiin immoo akkuma beektan foolii bareechuuf na barbaachisa. Hanqaaquun illee na barbaachisa. Anarra hanqaaquu wajjiniin hojjedhee isin agarsiisa. Akkaataa manatti mana kootii hojjedhu wanta ta'eef barbarree xinnoon immoo bifa isaa bareechuuf na barbaachisa. Egaa itti jalqabarratti kan banadha. Kana baneetanii bishaan isaa keessa jiru kana jalqabaa nan gannadha jechaadha. Egaa akkas gootanii eega banattanii booda bishaan isa jalqabaa keessaa yoo baafattan gaariidha. Ani jaalladhu bishaan isa wajjiniin dhufu jechaadha. Kanaaf kanarraa immoo akkas gootanii xiqqoo ishee eega miiccitanii booda irraa miiccuu qabdu. Isanitti hojjedhu kanarratti nan galagashadha jechaadha. Xinnoosee nan affeela bishaan eeganitti naqadhee booda sa'a xinnoosee nan affeela. Abidda koos immoo akkuma argitanii nan qabsiifadha jechaadha. Abidda koo eeganitti qabsiifadhee kana sa'a xinnoosee daqiiqaa tokko hanga lamaa duwwaatti nan affeela jechaadha. Isa booda walitti deebina. Amma inni achiinaa bishaatutti jechaadha. Daqiiqaa xinnoodhaa fi maalan godhadha shunkurtii koon muradha jechaadha. Mana qabutu shunkurtii isa bifisaa adiidha malee shunkurtii kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Shunkurtii addina isaa kana yoo argitanii intiniittanii qullubbii immoo ammas shifeessee asuma biratti nan muradha jechaadha. Garuma hojii isaatti walii wajjinaa darbi. Akkuma isiniin jedhee kunoo naa qaqqabaa jira. Saama xinnoon bisheessa isiniin jedheera. Kana dhaanfadhee kana bishaan isa itti naqee jalaan baafadha. Amma maalan itti naqadha jechaadha. Shunkurtii koo isan qopheeffadhee kanarraan jalqaba. Shunkurtiin koo takka eega bishaatee booda walitti deebina. Anuma faana tura. Timaatimii illee na barbaachisa. Tun isinitti hin irraanfadhe. Timaatimii koo immoo akkuma itti ilaaltan kanatti shifeessee mura. Akkuma ilaaltanii shunkurtiin koo qaqqabaa jira jechaadha. Shunkurtii koo irratti maalan naqa. Timaatimii koon itti naqa. Egaa shunkurtiin keenya qaqqabaa jira jechaadha. Amma maal goonaa zayita keenyatti naquu fi shunkurtiin keenya bishaateera. Isinitti mul'ata deeman yaada. Zayitii koo kunoo kanatti qopheeffadheera. Kun nagaa jechaadha.
faana tura. Si bishaatutti amma si bishaatutti hanqaaquun itti naqummoo asiin qopheeffadha jechaadha hanga manumaanii. Hanqaaquu kokka kanatti hanqaaquu jila managaa anaanii an baay'een hojjedhu waan hin ta'eefi haala kanaan hanqaaquu koo qopheeffadheera. Asiin immoo shunkurtiin koo qaqqabaa jira. Akkuma ilaalaa jirtanii amma maalatti naqadha bifaaf jechaadha malee akka waxiitu hin ta'in bifa duwwaaf jechaadha. Ilaa barbarree xiqqoo bifa mataa duwwaaf jechaadha. Barbarree akkattiin baay'isnee bifuma isaatiin bareechee akka ba'uuf malee barbarreen nu barbaachisee miti. Asirratti immoo maalan godhattaane ashaboo amma fedha keessanii jechaadha. Soogidda yookaan ashaboo amma fedha keessanii itti godhattu. Egaa gaafa takka bishaatu isinitti deebi'a anuma faana tura. Akkuma isinitti mul'ataa jiru amma qaqqabaa jira jechaadha. Maal goona kanatti taasisnee akkuma argaa jirtan qullubbii koo godhadha jechaadha. Fuuliin keenya gara dhumaatti deemaa jirti. Waan inni fakkaatu isinitti argama deeman yaada. Baay'ee bareedee hojjetamaa jira. Amma kanatti aanee immoo maalan itti godhadha jechuudha. Fuulii kun itti godhaa jechaadha. Fuulii keessan xinnoo see walii wajjin sochoosaa maal gootu jechaadha. Akka caccabsuu gochuu qabdu. Hunduma isaatu hin ta'in amma barbaaddanii jechaadha. As godhee akka hundumti isaa ija ta'een dhaabannetti akka bareedutti. Egaa kun immoo daqiiqaa tokkittiin eegaa. Kunootti egaa qaqqabaa jira jechaadha. Akkuma isin ilaaltan yoo hanqaaquu yookaan killee itti naquu hin barbaanne isin dhiisuu dandeessu. Akkanuma kanatti qaariyaa keessan babbaqasitanii keessa buusitanii nyaatamuu danda'a. An garuu killeedha wajjin jaalladha waanta ta'eef akkuma ilaalaa jirtan amma maaliin godhachuudha. Killee koo immoo kan naqee haadha. Ammas daqiiqaa tokko lama walii wajjin gaafa inni bishaatu isinitti deebi'a anuma faana tura. Egaa cireen keenya qaqqabaa jirti. Fuuliin jechaadha. Haala kana fakkaatuun eega footanii booda maal gootu jechaadha. Ashaboo sitti godhanneera waan hundumtu tottoleera. Dhadhaa yoo qabaattan dhadhaa xiqqaase yoo itti naqattan bareedaa ta'a. Ani ittiin baay'eessiti. Dhadhaa yoo itti naqanne baay'ee urgoofti. Isa booda immoo qaariyaa qopheeffanne itti godhannaa. Egaa kana fakkaata jechaadha. Isaaf hojjetamee xumuramu. Kunoo haala bareedaa ta'e akkasiitiin raawwateera. Mana keessatti hojjettanii haala salphaa ta'e kanaan yoo nyaattan baay'ee namatti tola. Dhiyeessee immoo isinitti agarsiisa. Anuma faana tura. Kana fakkaatuun xumureera. Egaa akka jaallattan abdii guddaan qaba. Kunoo bareedee fuuliin keenya qaqqabeera jechaadha. Kana gootanii waan hin hojjedhe egaa qammasee isinitti agarsiisuuf jechaadha.
baay'ee minyaa dhugaan isiniin jedha hojjedhaa tiraay godha baay'ee waan minyooftu kunis qursii ganamaatiif ta'a baay'een isin jaalladha amma viidiyoo biraadhaan wal agarrutti nagaan naa tura.